Oduuwwan ispoortii fi kan dabalee ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Itoophiyaan gamtaa biyyoota BRICS seenuun mirkanaa'eera. Yaa'ii biyyoota kana Afrikaa kibbaatti taasifamaa turee fi hara xumurameeratti Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 6 miseensa gamtaa kanaa ta'uu ibsameera. Gamtaan biyyoota BRICS duraantummaan biyyoota guddataa jiran miseensa kan godhatedha. Qeeqxoonni toora addunyaa biyyoota lixaan dorfamuu morkuuf hundaa'e jechuun qeequ. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyoota haaraa seenan keessaa dinagdeen ishee xiqqaa ta'us wantoota akka filatamtu taasise jedhan akkanaan ibsan. ይህ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ ሕዝብ ብሎም ለአፍሪካ ትልቅ ኩራትና የዲፕሎማቲክ ድል kun Itoophiyaafis ta'e Afrikaaf injifannoo dippiloomaasii guddaadha. Itoophiyaan yeroo filatamtu seenaa lakkoofsi uummata ishee biyyoota addunyaa guddina dinagdee olaanaa galmeessaa jiran keessaa tokko ta'uun ishee biyyoota kanaan waan itti amanameefi dhiibbaa fi dhageettiin Itoophiyaa dabalaa waan dhufeef Itoophiyaa galchuun tumsa biyyoota guddataa jiranii milkeessa jedhamee yaadameeti. Biyyoonni haaraa seenan gara caaluu dinagdee guddaa qabaatanis Itoophiyaan egeree qabduun filatamuu dandeesseetti. Injifannoo dubbii hedduu argamedha. መድረክ ነው በብዙ ትግል በብዙ ንግግር የተገኘ ድል ነው። BRICS keessa Raashiyaa, Biraazil, Hindii, Afrikaa kibbaa fi Chaayinaan miseensadha. Itoophiyaan miseensa ta'uun maal buusa? Itoophiyaa irraa maaltu eegama? Abdul Mannaan Muhammad ogeessa dinagdeeti. ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ መሆኗ በጣም ፖለቲካሊ በጣም ጠቅሟታል። ኢኮኖሚያ ደግሞ እያደገ ስለሆነ ለአፍሪካ ህዝብ ያላት ሀገር ስለሆነች ኢትዮጵያን teessoo gamtaa Afrikaa ta'uun ishee gama siyaasaan baay'ee ishee fayyadeera. Dinagdeen ishee guddataa jiraachuun darbees lakkoofsi uummata ishee akka filatamtuuf gumaacheera. Wanti ijoon miseensa ta'uu otoo hin taane Itoophiyaan maal fayyadamtii kan jedhudha. Fakkeenyaaf taaksii osoo hin kaffaleen oomisha alatti yoo erguu dandeesse waan tokkodha. Kanaan dura fakkeenyaaf carraa go'aa fayyadamnee turre. Inni biraa Itoophiyaan baankii misoomaa BRICS irraa liqii argachuu dandeessi. Tarii liqiin baankii sanarraa argamu akka liqii dhaabbata maallaqa addunyaa fi baankii addunyaa dirqama jabaa qabaachuu dhabuu mala. Itoophiyaan immoo sharafa maallaqa alaa waan feetuuf kuni carraa tokko ta'uu danda'a. Akkuma Itoophiyaan miseensota BRICSitti yoo ergatu qaraxa hin kaffalchiistu taanaan isaaniifis gara Itoophiyaa yoo ergan qaraxni hin kaffalamu jechuudha. Dameen faayinaansii dhiyoo investimentii alaaf banaa ta'eera. Garuu sharafa alaan wal qabatee caalatti banaa ta'uu mala. Labsiin daldalaa fi faayinaansii fooyyeen irratti taasifamuu mala jedheen tilmaama. Itoophiyaa miseensa BRICS ta'uu kanneen deeggaran akkuma jiran kanneen qeeqanis jiru. Mootummaa Itoophiyaa qeequun kan beekamanii fi ambaasaadara dabalees aangawaa olaanaa duraanii mootummaa Itoophiyaa kan turan Awunatu Bilaattaa shakkii ibsanii Hirphaa Gammachuutu dubbise. Yoo sirriitti itti yaadamee bu'aan fiduu qabuu fi dhiibbaan inni qabullee sirriitti irratti beekamee bu'aan isaa irra caalee argama ta'ee hojii hin godhan waan kun bu'aa dura waan caaluufi jedhama. Anama kanan sodaadhuuf kanan shakku qabatama Itoophiyaan waggaa 5 kana keessa jirtu kana keessaa kaasee irratti hundoofne yeroo laallu Itoophiyaan dhimmoota akkasii dhimmoota faayidaa biyyoolessaa kana guutuu danda'an irratti madaallee gahaa ilaalcha gahaa xinxala gahaa fudhattee tarkaanfii sirrii ta'e fudhachuu dandeessisa jedhutu na shakkisiisa. Shakkii guddaan qaba. Gaaffii koo lammataatiin Itoophiyaan biyyoota miseensota BRICS ta'uudhaan filataman keessa dinagdee xiqqaadha qabdi. Maaliif filatamte jettanii yaaddu? Egaa biyyi Itoophiyaan kun Horn of Afrikaa irratti biyya uummata guddaa qabdu, biyya poteenshaalii guddaa qabdu, biyya dinagdee guddaa illee galmeessisu, biyya dandeessu kanaan dura illee galmeessitee kan beektudha. Egaa keessumaa immoo idil addunyaatti biyyootiin gurguddaa gidduutti amma kan jiru wal dorgommiin jiru kun biyyoota hawwachuudhaaf wantoota deddeemaa jiruun kun baay'eetu jira. Itoophiyaan immoo akkuma jirti bakka hedduu keessa galtee jirti kanaan duras. Amma immoo kana keessa dhattee galuun ishee hariiroo isheen kanaan dura qabaataa turte sanarratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Intarastii biyyaati giddursaniitu immoo yookaan dhaaba siyaasaa biyya aangoo irra jiru kana qofaa gammachiisuudhaaf yookaan warra westarnii kana dallansiisuudhaaf yookaan baalaansii eeguudhaaf barbaadaniiti immoo inni jedhu baay'ee nama shakkisiisaa xiinxala guddaa barbaada. Biyya keessa hojii eegumsi jedhu jiru, biyya keessa tasgabbiin jiru, biyya keessayyuu hariiroo nagaan gaariin dhaabilee siyaasaa dhaabilee adda addaa keessatti uumuu biyyi hin dandeenye tokko biyya ba'aalaa dhattee koaliijinii uumuun ishee faayidaan inni fidu maalidha? Jalqabattuu biyya kana keessatti wanti jabaa ta'e tokko waan irratti walii galamu tokko biyya keessayyuu nagaaf tasgabbiin bakka hin jirretti guddinni dinagdeedhaa bakka hin jirretti biyyoota gurguddataniif biyyoota intarastii adda addaa baay'ee qaban kana wajjin dhaqanii walitti makamuun bu'aa maalii fidaaf jedhutu na shakkisiisa. Biyyootni kun gurguddaadha. Ikoonomiin Itoophiyaan immoo madhattee jara kanaa wajjin yoo hin gootu haalaan xiqqaadha. So deemtee faayidaa fi intarastii jara kanaatiin bitamuu yookaan isaan hacuucamuun hin waarin oolleedha jechuudha deemee.
hariiroo kanaan dura ture idil addunyaa wajjin kanaan dura turte keessatti chaalenjii guddaa uuma. Keessumaa'u Western wajjin hariiroo kanaan dura ture ija shakkiin akka ilaalamu goosisa. Sa'aatii kanatti maaliif fiiganii waan kanatti dhaqanii galuun barbaachisee anaaf ammas gaaffii guddaa ta'a. Biyya guddaa biyya uummata hedduu qabu biyya dinagdee guddaa qabu waan taateef miseensa taatee achi keessatti hirmaachuun biriksii sanaaf bu'aa guddaa tokko ta'uu danda'a. So akka biyyaatti maalidha? Liqii guddaa ofirraa qabdii gama dippiloomaasiitiin biyyatti gatii baasisaa laata isa jedhu sitti naa dabala. Kun gatii guddaa baasisa. Gargaarsi guddaan Itoophiyaan akkuma biyyaatti erga hundooftee seeyyuu gargaarsi guddaan kan isheen argattu Western irraati. Gatii guddaa baasisa jedhee tayyaadha. Hoogganaan gartuu loltoota Waagner Yevgeni Prigozhin balaa xiyyaara gidduutti mudateen du'u ammallee oduu guddaa addunyaati. Namni kun ji'a waxabajjii keessa humna ittisa Raashiyaa irratti fincila guddaa kaasuun fincilli sun otoo milkaa'in hafeera. Garuu akkamitti du'e hirphaa gammachuu gabaasa sunis qaba. Hoogganaan humna waraanaa Waagner Yevgeni Prigozhin balaa xiyyaaraa magaalaa Mooskoof Seent Piitersberg gidduutti mudateen isaan dabalatee kaleessa namoonni 9 du'an. Xiyyaarichi osoo lafa hin gahin ibidda akka itti qabate ejensiin oduu TASS jedhamu gabaaseera. Prigozhin ji'a waxabajjii keessa humna ittisa Raashiyaa irratti fincila guddaa kaasuudhaan fincilli sun otoo hin milkaa'in hafe. Du'a hoogganaa garee Waagner hordofee chaanaaliin telegiraamii garee Waagner waliin hidhata qabu xiyyaarrittiin humna ittisa qilleensaan aleelamtee kuftee jedhama. Akkaataa du'a hoogganaa waraanaa garee Waagner kana ilaalchisee waadanuutu jedhamaa jira. Fincilli kan irratti kaafame Puutiin ajjeechaa isaa keessaa qooda qabaachuu malu kan jedhu kan jalqabaate. Hoogganaan duraanii dhaabbata basaasaa UK Sir John Sawers du'a Yevgeni Prigozhin duuba Vladimir Puutiin jiraachuu malaa jedhee akka yaadu dubbateera. Pirezidantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin balaa xiyyaaraa kaleessaan booda yeroo jalqabaaf dubbataniiru. Puutiin maatii namoota balaa kanaan du'aniif ergaa gaddaa dabarsan. Hoogganaan garee Waagner Yevgeni Prigozhin nama dandeettii daldalaa qabu ta'uudha ibsani. Prigozhin garuu nama dandeettii daldalaa qabuun olidha. Du'a hoogganaa garee Waagner Prigozhin keessatti Ukraine gahee homaatu akka hin qabne pirezidantiin Ukraine Volodymyr Zelenskyy dubbataniiru. Du'a Prigozhin keessaa harki eenyu akka jiru hunduu ni beekaa jedhan Zelenskyy weerara Raashiyaan Ukraine irratti bante keessatti Prigozhin waraana Raashiyaa maddii hiriiruudhaan lolaa turani. Hoogganaan waraanaa garee Waagner ganna 26 ta'an kun loltoota isaanii Ukraine keessaa baasuun magaalaa kibba Raashiyaa Rostov qubsiisanii turan. Namni dhiyeenya pirezidantii biyyattii irratti fincila kaasanii turan Yevgeni Prigozhin magaalaa Vladimir Puutiin keessatti dhalatan irraa dhufan. Bara 1981 saamicha raawwachuun karchallees seenanii turan. Bara 1990moota keessa immoo mana nyaataa qaalii ta'e magaalaa Seent Piitersbergitti banatanii turan. Yeroo sanarraa eegalee qondaaltotaa fi namoota magaalittii keessatti sadarkaa olaanaa qaban wajjiniin hariiroo uummatanii turan. Achis qondaaltota olaanoo Raashiyaa wajjiniin michoomaniiru. Michummaan Puutinii fi Prigozhin haalaan cimaa ture. Sirumaa Puutiin bara 2003 guyyaa dhaloota isaanii mana nyaataa isaaniitti kabajuutu yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya ammoo oduuwwan gaggabaaboon isinitti himaa. Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 4 ol biyya keessatti bakka jireenya isaaniirraa buqqaafamuu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beeksise. Dhaabbatichatti dhaabbanni baqattoota gabaasa baaseen kanaaf sababa kan ta'an keessaa inni ijoo walitti bu'iinsa ta'uu ibse. Kaan immoo hongee fi muddama hawaasa garaagaraa gidduu mudatedha jechuun ibseera. Keeniyaan qabiyyee TikTok dhaabbaticha waliin hordofuuf walii galuun ibsame. Pirezidantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo hoogganaa dhaabbatichaa waliin erga mari'atanii booda kuni dhagahame. Dhaabbatichi Keeniyaa keessa waajjira akka banus ibsameera. Sababoota qabiyyee daa'imman jeequu fi aadaa cabsa jedhamuun Soomaaliyaa dabalatee biyyoonni TikTok dhorkan jiru. Ta'us kanneen galiirraa argatan yaaddoo himatu. Xumura irratti pirezidantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp harka isaanii Joorjiyaatti kennu jedhamee eegamaa jira. Bu'aa filannoo bara 2020 fudhatu dhabuu fi hokkaroomuun dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamaa jira. Tiraamp garuu himaan irratti dhiyaatu hin fudhatan. Oduu kanatti anjaa magaalaa Wadaayitti haala hedduu baratamaan ta'aniin re'een miila 8 fi gurra 4 qabdu tokko dhalatuun ibsame. Garuu osoo hin turin lubbuun ishee darbuutu gabaafame. Jiraattu magaalaa Mayaa kutaa magaalaa Wadaayi re'een isaanii ilmoo kana dhaluu himaniiru. Maatii olaanaatu dubbise. Re'een ilmoo qabdeetuma kaatee za'a lamatti ni qabdee dilaa hanga za'a torbaatti deete. Akkasitti wanti uumaadha abba lama wali maxxansaadha. Mataa tokko godhee gurra 4 godhee miila 8 godhee akkasitti dhalatti. Ammoo haati baraaramteerti lubbuudhaan oolte. Lubbuun saniif numa baraaramte ammaaf ammoo haati ni duute. Haatis duute? Duute haatinis. Maal jedhan namoonni naannoo keessanii waan kana arganii maal isiniin jedhan? Waan hin jenne namoonni footoo kaafannaa maal jaanii saniin nurraa yaanti wanti kaafattan hin jirtu yaneetiin firraa yaase. Re'een kun baqaqsee yaaluun
akka dhaltuu kan gargaaran ogeessi fayyaa beeladaa Dr. Mahadii Jibroo taateen kun akkamiin uumame jennee gaafanneerra. Wanti akkanaa kun uumaa rabbiiti jenna nuti wanti akka saayinsiin jedhutti lakkuun takka killee tokkorraa hanqaaquu takka irraa dhibeenii fi uumamtu hanqaaquun tun ogguunii fi erga cabteen raawwattee torbaan tokko booda hanqaaquun tun seepaareeshinii geggeessiti jechuudha. Gara ilmootti wanta horiimtu sanitti seepaareeshinii geggeessiti. Yeroo kana odoonii paartiishiniin kun addaan qoodamessi kun kompiiliitiin godhin gara diiviloopimantiitti seenuu dandeessi jechuudha. Kana sanaa wajjin wal qabatee amma qaamni ishee addaan qoodamee odoo hin raawwatin gara guddinaatti waan seentuuf kanaaf lakkuu gosa akkarraa akkasitti ta'uu danda'a. Teessee wanni kun baay'een isaanii hin dhalatanillee hin guddatanii akkuma dhalatanii yeroo dhalatan jilgaaranillee du'uu danda'u. Taalibaan waggaa lama dura mootummaa Afgaanistaan fonqolchuun isaa rakkoo dinagdee fi namummaa guddaa uumeera. Sababni tokko dhaabbileen gargaarsaa fi biyyootiin hojii gargaarsaa addaan kutuu isaaniidha. Rakkoo dinagdee kanaaf ammoo kan gatii baasaa jiran daa'immanii. Qindeessaan gargaarsa namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Afgaanistaanitti argaman kufaatiin sirna fayyaa fi beelli uumamuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Eliyaas Hordofaa gabaasa dabalataa qaba. Bara 2021tti erga Taalibaan aangoo qabatee booda ba'aa rakkoo dinagdee Afgaanistaan keessatti uumame kan baatee jiru ijoolleedha. Umriinsaa ganna 13 kan ta'e Ismatullah obboleessi isaa quxisuu umrii ganna 12 ta'e Asiif waliin hojjeta. Gaaraajii magaalaa Kaabul keessa jiru hojjechaa guyyaatti $1 fi saantima 27 gadi argatu. Ismatullaan akka ijoollee kaanii taphni akkatti bareedu himus hojii hojjechuu malee filannoo kan biraa akka hin qabne hima. Anaaf baay'ee cimaadha. Hojii cimaa ta'edha garuu filannoo biraa hin qabu. Ijoollee hundi bakka taphachaa jiru. Anis otoo nan taphadha ta'e natti tola. Hawwiin Asiif ammoo mana barnootaatti deebi'uudha. Abbaan koo dafee hojii argatee liqaan irraa jiru kaffalee nutis as hojjechuu dhiisnee anis gara mana barnootaatti kan deebi'uuf waaqayyoon nan kadhadha. Gabaasii dhaabbata mootummoota gamtoomanii waxabajjii 2022 bahee akka mul'isutti bara 2021 irraa eegalee dinagdeen Afgaan harka 30 hanga 40 hir'iseera. Amma lammiilee Afgaan keessaa harka 84 kan ta'an nyaatallee bitachuuf maallaqa liqeeffachuuf dirqamaniiru. Obbolaan kun guyyaatti gara sa'aatii 14 hojjetu. Hadiyaan dhiyootti barnoota kutaa 6ffaa ishee eegaluuf jirti. Taalibaan mana barnootaa sadarkaa 2ffaa shamarranii deebisee hin banu taanaan garuu kun mana barnootaatti waggaa dhumaa ishee ta'a. Intalli umurii ganna 12 kun ogeessa fayyaa ta'uun abjuu isheeti. Kun abdii koo, hawwii koo fi dadhabbii koo hunda kan balleessudha. Barnootni ani hanga kutaa 6ffaatti baradhe hundi bu'aa kan hin qabne ta'a. Abbaan Istamulaa fi Asiif konkolaachisaa dhaabbata biyya alaa tokko ture. Yeroo Taalibaan aangoo qabate garuu dhaabbatichi ni cufame. Sababa waraana kanaan Nimatullaa Zazaay qaamni isaas miidhameera. Haalli keessa jiru cimaadha. Ilaali daa'imni kullee bakka raftuun qabdu. Suuqirraa nyaata hanga tokko liqiitiin argadheera. Garuu deebisee kaffaluu hin danda'u. Yoo malli biraan jiru ta'e lubbuu isaanii oolchuuf jecha ijoollee koo gurguruuf nan dirqama. Hanqinni fandii jiru sirni tajaajila fayyaa biyyattii akka jiguu fi beelli guddaan akka guutummaa biyyattii rukutuu danda'u dhaabbanni biyyoota gamtoomanii akeekkachiiseera. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu amma immoo yeroon kan ispoortiiti. Zalaalamna bira jira. Zalaalam akkam? Akkam ammayya. Wanni ijoo keessumaa biyya keessaa kalee galgalarraa jalqabee wanni haasa'amaa ture dhimma atileetii tokkodha. Dhimma atileet Xilaawun Haayileeti. Dorgommiif gara Budaapest shaampiyoona atileetiksii addunyaaf ergamee booda dorgommii meetira 5,000 keessaa hanqisanii jechuun komate. Waa'ee isaatti deemaa ture. Kaleessa galgala viidiyoonni feesbuukii irratti maxxanseetiin namoonni baay'ee yaada irratti kennaa turaniiru. Kanuma hordofee federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaas har'a ibsa kennee jira. Komishinarri Taantuu Daraartuu Tulluu akkasumas Gazzaanyaa Barraafaa har'a ibsa kennanii jiru dhimma kanarratti.
filannoon atileetotaa kan inni gaggeeffame sa'aatii isaan galmeessan irratti hundaa'uutiin malee dhimma sabummaa irratti miti. Dhimma sabummaa gara ispoortiitti hin fidiinaa jettee har'aa gaazexeessitootaaf ibsa kennitee jirti. Dabalatas jalqabuma atileetiin kun yeroo deeme eeggataa ta'e akka deeme inni iyyuu ni beeka. Murtoo darbe kanaatiin miirri isaa miidhamuusaaf dhiifama gaafannaa. Dhiifama kan gaafannu garuu murtoon keenya dogongora qaba jennee osoo hin taane waan inni gaddeef yookaan miirri isaa waan miidhameef jettee dubbattee jirti. Haa ta'u malee dhimmi kun kanaan dura Itoophiyaa keessatti irra deddeebiin ka'aa ture miti himmayyuu. Wanti akkasii kun haaraa miti atileetiksii keessatti keessumaa wal dorgommiin olompikii gaafate yookiin immoo shaampiyoonii atileetiksii addunyaa gaafate inuma akka atileetiin garuma darbeeyyuu atileet Jigaayyoon kan amma meetira 5,000 irratti meedaalaa fidde komii akkasii dhiyeessitee turte. Garuu akkuma hooggantoonni federeeshinichaas jedhan akkuma atileetichis jedhee dadhabbinni wayii inuma jijjiira akkaataan itti atileetota wajjin haasaan irratti hanqinni jijjiira. Kan federeeshinichis beeku kan atileetonnis beekan garuu wanti akkasii kun haaraa miti. Gama kanin immoo mee Awuroopaatti ceenu dhimma ispoortii wajjin wal qabate wanni haaraa maaltu jira waa'ee Mbaappee waan haaraa arginu ture duratti. Kiliyaan Mbaappeen kontiraataa haaraa mallatteessuuf kilabii isaa PSG waliin dubbiitti jira kan jedha odeeffannoon bahaa jira. Leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelotti immoo bara kana parsantii 100 Kiliyaan Mbaappee Maadridiin galuu jedhee jira bara dhufuuf.